Hiriyoonni koo anaan durbummaakee qabattee duutaa naan jedhu. Ani maqaan koo Alamituu Waliin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Jaartee keessattidha. Barnoota koos kutaa 1 hanga 12tti achumatti baradhee xumure. Harmeen kiyyaa ijoollummaatti waan na jalaa boqotteef abbaan koo haadha manaa lammaffaa erga fuudhee booda anaa fi obboleessi koo hangafaa akkoo koo biratti ture kan nuti guddanne. Haa ta'uutii garuu akkoo koo biratti guddannus abbaan kiyyaa guyyaa tokkollee gargaarsa isaa nu harkaa duubatti jedhee hin beeku. Torbeetti si'a tokko isaa ta'u si'a lama akkoo kiyya bira dhufee maal taatanii maal rakkattanii jedhee nu gaafata. Yeroo dhufus anaa fi obboleessa kootti harka qullaan dhufu ture. Haadha manaa isaa ishee lammaffaarraas ijoollee lama waan qabuuf isaan waliin illee akka haadhoo obbolaatti wal ilaallee mana barumsaa keessatti illee yoo ijoolleen nu tuqxe walirratti lolla ture. Sa'aatii garaagaraatti yeroo garaagaraa kutaa jaaffaatii kaasee qorumsa garaagaraa akka dubartii tokkotti dabarsaan guddadhe. Yeroo hedduu gara mana barumsaa yeroon deemu obboleessa koo waliin waan hin deemuuf isa waliin yeroon jirutti hanga kanaatti namni ol jedhee na ilaalu hin turre. Haa ta'uutii garuu bishaan fiduuf laga yeroon dhaqu qoraan funaanuutiif gara tulluutti yeroon deemu dargaggoonni garaagaraa karaa garaagaraatiin na qoruun isaaniin oolle. Haa ta'uutii hangam baradhee kutaa 12 fixutti dhiirri jaalladheen itti siqeen yeroon waliin dabarseeru hin qabu. Akkoon koo kan dursamuuf dursii kenninaan jetti. Abbaan koo immoo waan hundumaayyuu hin qaqqabdanaan jedha. Anis gorsa isaanii waanan seeraan dhaggeeffadhuuf miilla koo bishaan qorraa fi cirracha keessa godheen miira natti hodhee nama raachuuf geessisu obsaan dandamadheen ofirra dabarsaan ture. Hangan kutaa 12ffaa fixutti hiriyoonni koo shamarranii baay'ee natti kolfu. Ati durbummaakee qabattee duutanaan jedhu. Yeroo sanatti jechi kun dhiibbaa guddaa narra geessisus namni of kabaje garuu bor akka kabajamu sammuun koo yeroosumayyuu ni yaada ture. Barnoota koo kutaa 12ffaa xumureenis yuunivarsiitii Bulee Horaa dipaartimentii Information Technology yookaan immoo IT barachuun eegale. Barattoota shamaraa daree keenya keessaatiis barattuu qabxii qabduun ture. Hangan kutaa 12ffaa baradhutti barataa giddu galeessaan ture malee sadarkaatiin baheen beeku. Yuunivarsiitii ergan galee garuu dhiirota faanallee dorgomeen sadarkaa argachuun eegale. Keessi koos ofitti gammadaa dhufe. Yeroo kanatti barsiisaan yoo xiqqaatee koorsii 2 ol nu barsiise tokko yeroo hedduu na haasofsiisuuf ni yaala. Haa ta'uutii garuu ani gonkumaa faara hin laadhii ture. Kiyyoo isaatti na galfachuuf anaan wanta inni hin goone hin jiru. Yeroo garaagaraa bakkeetti wal agarranaan jedhus gonkumaa ani isaaf tole jedheen beeku. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko mooraa keenya keessatti jeequmsi ni ka'e. Barattoonni hundinuu mooraa gadhiisanii deemanii. Anis dubbiin akka jiru barfadhee waan hin dhagaheef galgala naannoo sa'aatii 12tti bakkan deemuun dhabe. Mooraa keessaa gadi bahees naannoo mana amantaa jala otoon deemuu barsiisaan kun anatti bilbilee barattoonni hedduun na bira waan dhufaniiruuf hin sodaatiin kottu na bira bulinaan jedhe. Anis yeroo sanatti bakkan deemu waan hin qabneef barattoonni gara biraas mana kiyya keessa jiru waan naan jedheef mana barsiisaa kanaan deeme. Haa ta'uutii garuu akka mana isaa seenetti isa malee namni tokkoyyuu mana sana keessa hin turre. Anis calluma jedheen ol galeen ergan taa'ee booda barsiisaan kun ittoo nuuf hojjetee buna naaf danfisee televezyiinii naaf banee otoo ilaalaa jirru natti siquu barbaade. Anis hagan danda'u ergan irraa siqee booda maaliif akkana taata jedhee na gaafate. Anis wanta kana keessa seenuu kanan barbaanneef wanta dursuuf dursuu akkan qabuu fi waan hundumaaf immoo akkan qaqqabuun itti hime. Barsiisaan kunis haga danda'e erga na shololee na goyyomsuu yaalee booda dhumarratti gara humnaa jiiramuu barbaade. Haa ta'uutii garuu battala ofirraa ka'een albee mana isaa keessa jiru isattiin qabadhe. Innis nahee sa'aatii sanarraatii kaasee siree isaarra rafe. Anis bakka inni naaf kenne albee koo qabadheen otoo hirribni nan qabatiin halkan sanan dabarse. Bulees gara mooraatti yeroon deemu akkanuma lolli hin qabbanoofne. Barataan lamni yogguu lubbuunsaa darbu barattoonni hedduu immoo rukutamanii mana yaalaa seenaniiru. Warri kaan immoo mana hidhaatti dararamu. Silaa waan Oromoo kanaa maalin dubbadhaatii yuunivarsiitii hedduutti barootaa gara barootaatti ilmi Oromoo
ajjeefamuun, dararamuun, hidhamuun wanta haaraa miti. Anis guyyaa lammaffaa, guyyaa sadaffaa, guyyaa arfaffaa mooraan waan hin qabbanoofneef mana barsiisaa kanaan bule. Isa waliinis hedduu walitti dhi'aachuun jalqabe. Innis miira obbolummaatiin malee ija gara biraatiin kan na ilaalu sin dhiise. Anis yeroon barbaadetti yeroo sanarraatii kaasee mana isaa deemeen ittoo damseen biddeen tolcheef hin gala. Miira jaalalaatiif dabarsee of kennuu baadhus kanaan booddee sin tuqunaan jedhee waadaa waan naaf galeef akka mana kootti mana isaan deema. Baay'ees itti maxxanuun eegale. Barnoota koos waggaa 3 keessatti baradheen xumure. Rabbis na gargaaree qabxii gaariidhaan eebbifameen barumsi digirii lammaffaa kallachaan yuunivarsiitii Adaamaatti naaf kenname. Barsiisaan kunis carraa digirii sadaffaa argatee gara yuunivarsiitii Finfinneetti dhufe. Ergan eebbifamee boodas haala seera qabeessaan gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee na fuudhuus akka inni barbaadu na gaafate. Anis deebiseen kanaan booddee maatii kiyya eeyyamsiifadhu malee wanta barbaadde akka barbaadde si waliin ta'uu danda'an jedhe. Barnoota digirii lammaffaa koo barachuu eegaleen waggaa tokko booddee maatii kiyyatti ergatee haala nu gammachiisuun aadaa fi safuu naannoo keenyaa eegnee anaa fi barsiisaan kun haadha manaa fi abbaa manaa taanee waliin jiraachuu eegalle. Abbaan manaan kiyyas utuu digirii sadaffaa isaa hojjechaa jiruu carraan iskoolaarshiippii maatii isaa waliin biyya alaatii ergamee fi wal fuunee ji'a 4 booddee gara biyya Jarmaniitti imala keenya taasisne. Anis biyya Jarman keessa taa'een riisarchii koo haala gaariin xumureen barnoota digirii lammaffaa koo yuunivarsiitii Adaamaarraan eebbifame. Abbaan manaan koo ammayyuu barnoota isaa barachaa jira. Xumuruudhaafis waggaa tokko qofaa hafe. Haala gaarii fi baay'ee nama gammachiisuunis waliin jiraachaa jirra. Otoon kaleessa gorsa akkoo koo fi abbaa kiyyaan dhageenya ta'ee yoona har'a bakka yaade kanan ga'uun ture. Haa ta'uutii garuu gorsi akkoo koo fi gorsi abbaa koo jireenya koo naaf qajeelche. Hiriyoonni koo kaleessa durbummaakee qabattee duutanaan jechaa turan gochaa garaagaraa isaan yeroo sana raawwataniinis keessi koo xiqqoo inaafaa ture. Har'a garuu anatu sirrii akka ta'e malee isaan yeroo sanatti sirrii taane keessa kiyyatti dhagahama. Otuun kaleessa of hin eegne ta'ee har'a bakka isaan jiraniin jira. Baay'een isaanii achuma aanaa keenya keessatti heerumanii haadha ijoollee yeroo ta'an gariin isaanii immoo barnoota dhuunfaa barachaa jiru. Hiriyoonni koo ofis hin gammachiisne, maatii isaaniis hin gammachiisne. Ani garuu maatiin kiyyas natti gammadaniiru, abbaan manaan kiyyas natti gammadee jireenya koo jiraachaan jira. Namoonni tokko tokko jireenyi carraadha jedhu. Ani garuu wanta kanatti namanu. Akka carraa ta'ee jireenyi nama gammachiisu carraadhaan harka namaa galuu hin danda'a ta'a. Haa ta'uutii garuu namoonni carraa jireenya gaarii argatan carraa sanatti yeroo isaan fayyadaman ijji koon argine. Waan itti dhama'an, waan itti bu'aa bahan garuu xiqqoos haa ta'u guddaa, gaariis haa ta'u hamaa waan ofii waan ta'eef baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'uutii garuu yeroo dargaggeessa taanutti kan namaa malee kan keenya nutti hin mul'atu. Kan namaa faarsina malee kan keenya akka guddatuudhaaf gahee keenya hin baanu. Haa ta'uutii garuu kan namaa kanuma namaadha, kan keenya immoo kanuma keenya. Wantoota xixiqqoo jireenya keenya goyyomsan yeroo arginu wantoonni gurguddoo fuuldura keenya jiran immoo akka nu darban yaaduun barbaachisaadha. Jireenya keessatti qarshii argatanii duroomanii bakka garaa ofii ga'uutu nama gammachiisa otoo hin taane gammachuu dhugaa yeroo isaa eeggate kan namaa argamsiisu argachuutu jireenyadha. Bareedinni darbu akkuma jiru bareedinni hin dabarre suga ta'ee dhala dhalaaf darburree ni jira. Wanta ofii koo gochuu hin dandeenye dhala koodhaan godhi yoon jedhe anumaafuu deebisee kolfanatti ta'a. Ofii koo gochuu waan hin dandeenyeef haalaa fi sababan ittiin goone waan hin qabuuf akkaataattiin dhala koo barsiifadhu hin qabu. Deebiseetu anumaan naqaaneessa. Seenaa gaarii gurra gaariitu dhagaha. Anaaf seenaan jireenya koo seenaa gaariidha jedheen ofittiin amana. Jajjabinaa fi kadhannaa keessaniin immoo akka na yaadattaniif kabajaan isiniin gaafadha. Ana obboleettii keessan Alamituu W Jarmanirraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Odaa teessoo jaarsaa jirmi kee dhankuun qabu. Lameen kee dhagaaga harri kee yabbooda jalli kee gaaddisan naboo. Odaa teessoo jaarsaa jirmi kee dhankuun qabu. Lameen kee dhagaaga harri kee yabbooda jalli kee gaaddisan naboo.
Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi haatowichaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi Alamituu W Jarman irraa nuuf ergite siniif dhufeen ka'a. Dhugaatti akka sinirraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakki tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa jireenya kee nuuf qoodu keetiif guddaa galatoomi siin jechuun barbaada. Seenaan kun seenaa nama boqochiisuu fi tasgabbii sammuullee namaatiif kennudha. Keessumaayyuu namoota bu'aa bayii adda addaa keessa jirtanii fi rakkoo garaa garaatiin guyyaan naaf bari'uu dide jettanii yaaddaniitiif qabsuurri obboleettiin keenya dabarsite barnoota guddaa nuuf haa ta'u. Obboleettii keenyas Rabbi jireenya kee siif haa eebbisuu, maatii kees maatii milkii fi jaalalaa siif haa godhuu jechuutiin fedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hirmaattonni garaa garaa biyya keessaa fi biyya hambaa jirtan sababa deeggarsa keessaniin laayikii, sheer, sabskiraayib gootanii na waliin turtaniif seenaa namatti tolu nama barsiisu guyyaa guyyaatiin nuuf qoodaa jirtu. Kanaaf immoo guddiseen bakka hin taa'urraa ol jedheen guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kanin eegeen olitti anillee seenota kanarraatii barachaan jira. Isinillee akkuma koo gammaddanii akka irraa barachaa jirtan abdii guddaan qaba. Hanga yoonaattis waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa. Namoonni seenaa jireenyaa fi seenaa jaalalaa keessan nuuf qooduu barbaaddan karaa teelegiraamii, karaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 937 naaf erguun seenaa keessaniin nu barsiisuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti turtii gaarii horaa bulaa. Odaa teessoo jaarsaa jirmi kee dhankoon qabu. Namni kee dhagaaga, alli kee yabboodaa jalli kee gaaddisan nabo.